of eeggannoo cimaadhaa fi erga ariifachiisaa tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira. Innis namoonni garaagaraa bakka biyya garaagaraa teessanii hojii garaagaraa hojjechaa namoonni isin hin beekne karaa FB fi karaa TikTokaatiin isin dubbisanii wal baruu barbaanna jedhanii jalqaba kallattii wal barumsaatiin ani biyya keetii ani isin beeka sirriitti isiniin jedhanii isinitti dhiyaatanii sanaan booddee immoo qabxii guddaa tokko baatanii gara keessan dhufan hojii osoo hojjettu hojii biraa hojjechuu barbaaddaa isiniin jedhanii gara waa'ee qarshii argachuutii fi waa'ee daftanii akka isin sooromtan kallattii karaa salphaatiin akka isin qarshii argattan isin hubachiisanii sammuu keessa waa'ee qarshiitiin isin shawwadanii aksiyoona bitatta isiniin jedhanii isinitti dhiyaatan dhaabbatichi dhaabbata Illuminaantii akka ta'e namoonni baay'een hin beektu dheetii yaada fira fakkaatanii yookiin hiriyaa fakkaatanii kan isaan isinitti dhiyaatanii adaraa guddaa kan isinitti himu biyyi lafaa hin darbaa har'aaf jettanii mana biyya lafaa kanarraa jettanii mana waaqayyoo irraa akka hin dhabne konkolaataa biyya lafaarraa jettanii lubbuu keessan ibiddatti akka hin gashine Illuminaantiitti galtanii osoo hin beekin biyya garaagaraa teessanii onlaayiniidhaan hojjettaa gaheen hojii keetii nama dhaabbata kana qofatti dabaluudhaan qarshii hedduu argattanii namoonni baay'een shawwadamtanii itti galaa jirtu adaraa guddaan isiniin jedhaa akka waan lafarraati jettanii waan waaqarraa hin dhabne jireenyi bara baraa inni barri daangaa hin qabne inni ganaa jiran fuuldura keenyatti waan nu eeggatee jiruuf akka isin shawwadamne jaalalaaf kabaja guddaan isin gaafadhaa namoota kana dhaga'uun hirra jira jettanii yaaddanitti sheer kooppi liinkii naa godhaa galatooma shaaloom. Of eeggannoo cimaadhaa fi erga ariifachiisaa tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira. Innis namoonni garaagaraa bakka biyya garaagaraa teessanii hojii garaagaraa hojjechaa namoonni isin hin beekne karaa FB fi karaa TikTokaatiin isin dubbisanii wal baruu barbaanna jedhanii jalqaba kallattii wal barumsaatiin ani biyya keetii ani isin beeka sirriitti isiniin jedhanii isinitti dhiyaatanii sanaan booddee immoo qabxii guddaa tokko baatanii gara keessan dhufan hojii osoo hojjettu hojii biraa hojjechuu barbaaddaa isiniin jedhanii gara waa'ee qarshii argachuutii fi waa'ee daftanii akka isin sooromtan kallattii karaa salphaatiin akka isin qarshii argattan isin hubachiisanii sammuu keessa waa'ee qarshiitiin isin shawwadanii aksiyoona bitatta isiniin jedhanii isinitti dhiyaatan dhaabbatichi dhaabbata Illuminaantii akka ta'e namoonni baay'een hin beektu dheetii yaada fira fakkaatanii yookiin hiriyaa fakkaatanii kan isaan isinitti dhiyaatanii adaraa guddaa kan isinitti himu biyyi lafaa hin darbaa har'aaf jettanii mana biyya lafaa kanarraa jettanii mana waaqayyoo irraa akka hin dhabne konkolaataa biyya lafaarraa jettanii lubbuu keessan ibiddatti akka hin gashine Illuminaantiitti galtanii osoo hin beekin biyya garaagaraa teessanii onlaayiniidhaan hojjettaa gaheen hojii keetii nama dhaabbata kana qofatti dabaluudhaan qarshii hedduu argattanii namoonni baay'een shawwadamtanii itti galaa jirtu adaraa guddaan isiniin jedhaa akka waan lafarraati jettanii waan waaqarraa hin dhabne jireenyi bara baraa inni barri daangaa hin qabne inni ganaa jiran fuuldura keenyatti waan nu eeggatee jiruuf akka isin shawwadamne jaalalaaf kabaja guddaan isin gaafadhaa namoota kana dhaga'uun hirra jira jettanii yaaddanitti sheer kooppi liinkii naa godhaa galatooma shaaloom. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbii Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha isinillee akka nagaa qabdan abdiif amantiin qaba waaqayyo bira. Egaa akkuma sagalee dura isinii kaa'ee dhaggeeffattan kana sagaleen mucaan dabarsaa jiru ergaan mucaan dabarsaa jiru kuni wanta sobaa isinitti fakkaatin obboloota kiyya dhugaa dubbachuuf an ofii kiyyaa wanta na dhagee argee jira jechuudha. Kanaaf yaadni kun waan natti toleef isiniif qoode. Yaadni mucaan amma jedhe kun jechuudha. Namoonni tokko tokko karaa sooshaal miidiyaa FB, TikTokii bakka kanuma sooshaal miidiyaa ittiin walii namni wal quunnamuu danda'uun dhufanii nama dogoggorsan baay'eetu jira jechuudha. Dhuguman isiniin jedhaanii ani argeetin jira. Kanaaf ergaa kana natti tolee isinii qoodee irraa hubadhaa, irraa baradhaa, of eeggannoo godhaa jechuudha. Namoonni akkasii kun akkuma waan nama beekanii wayiitti dhufanii karaa keessatti dubbisu yeroo si dubbisan immoo jechuudha barreeffama gaggabaabaa isinitti fakkaate barreeffama dheeraa isinii barreessu bakka akkuma waan salphaa wayiitti daftee jijjiiramtaa hojii qabda yoo ta'e hojii kee kan qabdu kanarratti hojii barbaaddaa mana kee keessa teessee onlaayiniidhaan hojii hojjechuu barbaadda isin jedhu waanuma dhugaa sitti fakkeessu jechuudha. Daftee jijjiiramtaa daftee waan akkanaa waan akkasii bakka aan danda'ee akka isaan itti naasa'u dhugaa dubbachuuf akkas jedhanii jechuudha. Ijoollee meeqatu nyaatamaa jira. Kanaaf waan kanarraa sirriitti
of qusadhaa of eegaa isin jedha dhugaa waan daftee jijjiiramta dafee amma makiinaa bitattaa waan akkasii maatii kee jijjiirtaa of jijjiirtaa ija qabdaa mana namaa akkasitti rakkattaa waan baqa waan baay'ee namaan jedhu dhugaa waaqayyo ana qunnamee jira jechuudha waan akkanaa kuni gita wayya jechuudha waldaa onlaayinii hin beektu ijoolleen hin beektu ijoollee baay'een waldaa qaamuna karaa onlaayinii kanaanii. Konfiraansii anjaantu jira guruubii 2 walitti dabalame gaafa walitti dabalamu ani keessatti kan hirmaachaa jira garuu ani hin beeku jechuudha dhiira ta'e dubara ta'e keessumaan dhufee barreeffama dheeraa wayii naa barreessite akka ture viidiyoowwan baqa akka namni gizee bakka ta'e deemee bashannana wayiin jiru bakka babbareeda wayii ilaalcha deeman waan akkasii kana irratti ergame uummata akka naan galle deebiin deebiif inumaan laala. Booddee jechuudha ijoollee beekamaa waan akkanaan baddee miti ofirraa balleessinaa jira takkittuma hawaasan ofirraa buloog godhee garuu eegasii deebi'ee waan ilaalu waan akkanaa kanatu jira naan jedhan jechuudha. Kanaafuu obboloota keenya namni isinitti siqee yeroo karaa keessatiin barreeffama dheeraa isinii barreessee waan akkanaa daftee jijjiiramtaa daftee akkana gootaa yoo isiniin jedhee isinitti dhufee dafaatee ofirraa buloog godha. Maaliif beektu beekaa akka fe'oo taatan. Cimtuu yookaan cimaa akka fe'oo taatanii isin atu bakka yaada keessan atu imala keessan atu kanaaf of eeggannoo guddaa godha ijoolleen biyya ormaa jirtan jechuudha biyya ormaas jiraattanii bakka barbaadan jiraattan biyya keessa jiraattanii jechuudha dhiiras ta'e dubaras ta'e waan akkanaa kanarraa of eegaa garuu wanni kun sirrii mata jechuudha karaa amantaa namaatti nama dadhabsiisaa deebi'ee qabeenya kee hin nyaatamtaa yeroo kee hin nyaatamtaa isaan jedhan kun soba jechuudha. Sobanii mallaqa namarraa nyaachaa jiru jechuudha. Karaa tiiktookii kana agartan ijoollee baay'een 30 dhabnee 50 dhabnee 40 dhabnee waan jedhamtu jira jechuudha. Biyya ormaa keessatti teessee maal rakkata biyya keessatti galtee waan akkanaa hojjetta kaampaanii akkanaa jira waan akkanaa jira ani kinoo akkanattan odumanii biyya arabaa keessa hojjedhu hojii kiyya cinaatatti jechuudha. Hojii akkanaa argadhee galee jijjiirame. Anuma hin jijjiiramin kana jechuudha dubartoonni akkas wal godhu jechuudha. Kanaaf ergaan kun waan tolifasanii qooda sirriitti irraa baradhaa dhugaa isin jedhaan sirriitti irraa baradhaa yeroo keessan nuti akkuma beekamu yeroon keenya yeroo xumurree gara sooshaal miidiyaa kanatti wal baana gaafa wal baanu keessan nama nu dubbisuuf nama nu dubbifne sirriitti adda baafachuun dirqama jechuudha. Kanaafuu wanti kun wanta sirrii immoo jechuudha dhugaa warri kanaan dura argatanii jiraachuu dandeessu warri immoo ganaa argatanii jiraachuu dandeessu maaliif karaa hin beekamneen kan isaan namatti dhufan jechuudha. Namuma akka keenyatti namoonni baay'een ijoolleen obboloonni keenya osoo hin beekin keessatti kufanii kan rakkachaa jiran baay'eetu jira jechuudha. Karaa salphaadhaan jijjiiramne jedhanii kan geessanii iddoon isaaniitti gatan baay'eetu jira jechuudha. Obboloota kiyya karaa isaan itti nama geessan baay'ee jechuun ulfaataa dhugaa dubbachuu hin danda'an. Maaliif beektu? Egaa yoo miti seexanni nama jijjiire seexanni lubbuu namaa dabarsa malee. Isaan warra kinoo 66 kan jedhan sana waaqayyoorree ani maqaa isaaniitu dhugaa waaqayyootu. Waaqayyo sanirraa haa qabu waan kana jechuudha sirriitti of eegaa jechuudha sirriitti of eegaa. Egaa namni nama of eegee hin danda'u waaqayyoon nama eegu malee jechuudha ijoollee obboloonni kiyya amma sirrii deebisin jira obboloonni kiyya sirriitti of eegaa karaa sooshaal miidiyaa karaa FB haa ta'u karaa tiiktookii haa ta'u karuma barbaadu sooshaal miidiyaa haa ta'u namni yoo isin dubbise dhugaa isin amma fakkeenyaaf qaldii wayititti akkana na godha akkana na gochuu hin danda'u qaldii wayititti wal baruu dandeessu garuu namni tuni geessee itti singata. Ani ijoollee baay'een natti mataniitillee jiru waan akkanaa kana keessaa akka ba'anii akka nyaatamanii kan amma qaldiitti haasaantu jira yeroo sanii baay'ee miidhamanii mallaqa isaanii dhabanii waan 30 waan 20 jechuudha. Qoyka eega nama jijjiire dura mallaqa namarraa nyaatetu kan nama jijjiiru eega jijjiirama tasilaa kiyyan kennaa maal dhadhee kun jijjiiramne. Kanaanoo jechuudha namni tokko dhaqee birrii sana kaffalee dhaqee hin masaggamu miti. Ati jechuudha gizee tokko galtee masaggamteeti ganaa nama shafiddeetu jijjiirama biraa keessa galtasiin jiru dhugaa waaqayyo ijoollee hiriyoonni baay'een akkasitti wal galaafachaa jiru jechuudha. Ganaa ammaatti fakkeenyaaf tasa dogoggortee itti galte miti deebi'anii nama 5 fidi nama 5 fiddee jijjiirama argattaa makiinaa mataa keetii bitattaa. Hojii mataa keetii uummattaa maatii kee jijjiirtaa ofii kee jijjiirtaa idaa qabdaa wanta waggaa dheeraatti dadhabdaa siin jedhu osoo sitti fakkaachuu danda'a seexanni sitti fakkeessitti waan ta'e dhattee itti galta sani deebitee yaada gaafa immoo kanumaa nutti galtee raawwatte deebi'ee immoo nama 5 fidi nama 5 fidi
jedhanii raawwatanii ijoollee cinqochuudha. Dhaqanii immoo isaan hiriyoota ishee obboleetti ishiitis haa ta'u obboleetti ishiitis haa ta'u dhattee cinqiteetti galchite jechuudha. Dhugaa waaqayyoo ana nama lamatu waan akkanaa kan na gaafate. Gizee tokko karaa wasaabbii kanaan akka wantoota isin jedhan dhufanii gizee tokko immoo dhufanii mana gaafatan jechuudha karaa FB meseenjeriitiin jechuudha. Gaafa namni barreeffama barreeffa dheeraa nama barreessee ammaan waan san jiilee yeroo maaluma ta'e meseenjerii kan banu jechuudha. Dhugaa maaliif beektu osoo hin beekin itti hatamtu jechuudha. Keessi kee osoo sin ajajin waan sanitti dhattee galta jechuudha. Kanaaf obboloonni keessatti of eegaa jechuudha. Warra karaa meseenjeriitiin dhufee isin dubbisu daftee jijjiiramta waan akkanaa gootee waan akkasii gootee yeroo isin jedhanii waan akkayyuu deebisinaa fi dhugaa bulookii ofirraa godhaa jechuudha. Yaada keessan hatamtu. Dhugaa amma fakkeenyaaf yaada maal akka laan akkanan godhu itti ashoofuu hin danda'a. Deebiinan deebisaa fi gaafiinan gaafadha. Waan namni sun keessa jiru ilaalaa yoo jette osoo hin beekin dhattee itti galte jechuudha. Kanaaf namni jaallatee waan hin taanetti hin galu tasa tokko kan nama balleessu hiriyyaadha. Kanaaf waaqayyoon hiriyyaa gaarii namatti haa qabu. Ijoollee baay'een jechuudha karaa sooshaal miidiyaa kanaan amma kana kan jedhamne mucaa kana koomantii barreessaa fi jiran baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa ani karaa tiiktookii argee mucaa kana fide jechuudha. Kanaaf ijoolleen kana keessa jirtan waan kana keessa jirtanii dafaati jechuudha. Odoo har'a hin jedhiin boru hin jedhiin dafaati keessaa ba'a jechuudha. Kuni kan lafarraa barbaadutti kan waaqarraa dhabdu jechuudha. Maaliif wanti lafarraa yeroo dhumaaf malee wanti waaqarraati kan namaaf ta'u kan jireenya namaatiif ta'u kan boru gaafa itti jireenya lafa kanarraa fitte kan iddoo galgala kee tolfachuun nu barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf guyyuma isaa eeggatee kan waaqayyo nama jijjiiru wayya malee kan karaa salphaadhaan jijjiiramtaa mallaqatu jira hojii jira jedhanii waa hin taanetti nama gatanii wanta akkasii kun hin jiru jechuudha. Jijjiiramni akkasii hin jiru. Jijjiiramni kan jiru kanaan ati ofii keetti dadhabdee argattuu fi yaada gaarii yoo qabaatte hojii kee hojjetatte namaaf yaada gaarii qabaatte waaqayyo kee hojii hariiroo yoo qabaatte yoomumaa kaayyoon kee galmasiif gaha yoomumaa jijjiiramni hin jira. Malee inni har'a namni hin jijjiiramtaa karaa salphaadhaan mallaqni jira. Karaa salphaadhaan hojiin jira jedhanii waan hin taanetti nama gatanii kana keessa sirriitti of eeggannoo godhaan isin jira. Yaada mucaa sirriitti irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa dhugaa waa hin jedhe ijoolleen keenya baay'ee waa hin taane keessatti kufanii jiru jechuudha. Keessattuu jechuudha ijoolleen hojii dhabanii karaa biyya arabaa kan dhufanii sooshaal miidiyaarratti yaada yeroo isaanii dabarsanii yoo dhaqanii waan kanatti galanii waanuma qaban waanuma hunda isaanii waan harkarraa qaban illee itti kaffalanii galanii waa lama dhabaa jiru jechuudha. Kanaaf namni mallaqa ofii baasee kaffalee ganaa deebi'ee immoo jijjiirama argatu hin jiru jechuudha. Yookaan mallaquma harkarraa qaban illee hojjetanii hojii tokko hojii dhuunfatillee haa ta'u akkasii jijjiirama malee namni ganaa ofii keetii immoo deebiftee mallaqa kennitee waan sana keessa galtaa deebitee immoo namoota 5 fiddee waan sana keessatti immoo galtee nama fiddee nama sana ofii keetiifis jireenya dhabdee nama sanis jireenya dhabsiiftee kun sirrii miti jechuudha. Kanaaf baay'een keenya waan iddoo oolmaa keenyatii fi iddoo jireenya keenyaa sirriitti adda baafannuu namarraa sirriitti of eegaa dhugaa namarraa sirriitti of eegaa namni gizaarraa nama fakkaate waan hin taane namarratti raawwata jechuudha. Dhugaa waaqa keessatti ijoolleen biyya armaa jirtan sirriitti of eeggannoo godhaa jechuudha. Waaqayyo namaa gargaaru. Maaliif beektu warra akkas godhatan jaalataniitii miti. Akkuma keenya kana namaan tasa wal bartaa gaafa wal bartu namni gaarii jira yaraa jira mitiire namni lafa kanarraa baay'eedha namni yaadni namaatis baay'eedha. Akkuma kinoo garaan namaa gargari yaadni namaas hundi bifti namaa gargara namni gaaris jira yaraas jira. Dhattee nama tokkoon gaafa wal bartee namni sun waan keessa maal akka jiru hin beektu dhaqee itti si gata jechuudha. Kanaaf walumaa galattuu nama wajjiniin deemtan sirriitti adda baafadhaa. Sooshaal miidiyaa yeroo nama wajjin wal bartaa adda baafadhaa sin jira. Yaadni ani qabu kanuma guddaa galatoomaa eebbifamaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa nagaa naataa eebbifamaa.